bin jajjabduun tanu dhibde dubbachuuf tanu rakkite akka goon wallaallee keessa ciifne keessa rafne sadarkaa irra jirru kana ittiin eenye dubbii ijoollee teenya lamaan arafee fi viirusaa san keessa namaatu jira. Nama jiraachuu si agarree jechuudha. Fakkeenyaaf beekaa jigaara kana duubatti waan agarree tamu taanuuf keessaa baasan jette Oromoon. Warroonni du'aa nu bira dhaabbachaa turtan akkasumas nu jajjabeessaa keessoonis yaadota gaggaarii fi yaadota jiru hunda gorsaas nu kennaa turtan fuula kanarraan galatoomaa isiniin jechuu barbaadeeti. Arra haara galfiillee ni qabna keessoo sitti ciccittoon akka natti nu mul'attu isii san rakkuudhaan isinii kaase malee xiqqoo haara galfii akkatti qabamne san keessaa baane. Egaa jirtu daawwattootaaf hordoftoota numaaf duqeessanuu bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin biraa haa jiraatu isiniin jecha kam nagaumaa fayyumaa jirtanii jajjabaattuun isiniin jechuu barbaada. Taansuudhaan arra dubbii jajjabduu ciccimtu tan dhibdee fi gartee tarkaanfii naqutte hedduu tana rakkitee qabadheetiin dhufee jira jechuudha. Isinillee gaa maaf nurraa turte maaltu si mudate jechuun keessan hin oolu. Haa ta'u garuu wanti na mudate dubbii ciccimtuu akkaan nama dhibdu ta nama yaachiftu santuutu isinirra naqabee na danqe jechuu barbaadeeti. Kanaafin isinirraa turuu danda'e malee hogguu silaa saasaatti isinii dhufuu danda'e fedha kiyyaa fi hawwii kiyya guddaa isiniin jechuu barbaadaa jechuudha. Akkasumas warri karaa keessaatii fi karaa hundaan ni jajjabeessaa turtan galatoomaa nu jiraadhaa jajjabaadhaa isiniin jechaa dubbiin jajjabduun na qabatte tun hoo dubbii akkamiiti? Maalii dubbiin jabduun akkanatti toora kanarraa si qabdee si teessifte san kaju'uudha jecha keessanillee waan oolu dubbii saniin irra isinii himuu fedhe. Dhiyeenya kana manguddummaa irra turuu keenya bal'inaan beeytan jeetiin abdadhaa anilleeni egaa du'aa teessaniin hamma tokko gargaarsa rabbiitiin gartee hobbaafannee jirra jechuu barbaadeeti. Gar tokkotti oofnee jirra jechuu barbaadeeti. Kanaafi dubbiin achi keessa jirtu dubbiin jajjabduun tanu dhibde dubbachuuf tanu rakkite akka goon wallaallee keessa ciifne keessa rafne sadarkaa irra jirru kana ittiin eenye dubbii ijoollee teenya lamaan arafee fi viirusaa san keessa namaatu jira. Nama jiraachuu si agarree jechuudha. Fakkeenyaaf beekaa jigaara kana duubatti waan agarree tamu taanuuf keessaa baasan jette Oromoon. Maaliif jennaani teessuma teenyu irratti mucaa killee illee hin beeku. Killeen san osuma isaaniif dirmachuu baana jedhanii deemanii haalli hundi karratti tahee yaamicha goone isaa fi amzee yeroo waliin fidannutti akka namni wal fixu iddoo silaa teessuma akka manguddummaatti bishaan itti naqaa keessa teenyu san keessatti waan sanis dhahee bira dabree jechuudha. Dhoosee keessaa bahe. Keessaa bahuun isaa maal jechuudha? Namni gaa aqlii qabu ija ittiin ilaaluu qaba jechuu barbaadeeti. Isa itti aanu san qofaa miti. Ollootaatu deemaa jira. Gamaa garagaraatiin ani sooshaal miidiyaa yeroo hiriirkadhetti numaan laala waan isaan godhan. Isaa fi jaartii isaatis dabalatee jechuudha. Wanti isaan godhan kun dhiiroo sirriidha. Maaliif akkas ta'an? Maaliif akkas godhan? Maaltu duuba jira? Maaltu keessa jira? Maaliif akkasi kirkirtaman? Maaliif akkasitti muddamanii waan hin taane olii gaxoofan? Maaf rakkatanii nama kaaniif kaan qaqqabatan? Maaliif obboleewwan isaanii akka waliin hin jiraanneef maali wannummaan dilli isaan tatan abalu kana kun maaltu fide kana maaltu fide maaltu dubbii tana duuba jira. Namni ija keessaa qabu gaa waan kana ni arka jechuu barbaadeeti. Kanaafi dubbii tana keessa dubbiin akkaan jabduu fi cimtuu hamtuun namni miila harka keessa kaayee jiru isaanii jechuudha. Isaan ta'uu ammoo ijoolleen amma hankuma galchina kana keessatti waan arafee fi viirusaan jechaa jiranillee isin quba qabdan jeetiin abdadhaa amana jechuudha. Maal waliin jechaa jiran? Dubbii akkam ijoollee tana ammaas ta walitti kaasutti jiru? Dubbii akkam dubbiin ijoollee tana ammaas kirkitaa jiru? Maaliif dubbiin tun hogguu ijoollee tana keessaan dhalattee kirkittee akka waliin hin jiraanne dhorkaa deemutti jirti? Kanaas namni aqlii qabu laaluudha qaba jechuu barbaadeeti. Kanaafi mee warri fiidiyoon tun bira geesse asumaan dhiifama waliin
sheer godhaadhaa killee san biraanis nagaa jechuu barbaadeeti. Anis qaamaan hangaan danda'utti bira dhaquu isaa hin oolu. Waan haala kana isaan mudellee gaafachuu hin oolu jechuu barbaadeeti. Maaliifin kana jechuu barbaade waan isaan keessa jiraniitu hedduu nama yaachisa. Waan isaan keessa jiranii hedduu nama dhiba. Osoo dubbiin haamtuu sanirra jajjabduu jirtu waan isaan haasan jechuudha. Dubbii jirtu san itti dhiisanii haala namni wal fixutti gartee nama addaan qabuurra karaa qabbanatti deemuurra ibidda gama kaanii farfarsuu namni waan jiru fi waan dhiisu hanga wallaalutti itti deemuun isaanii san maalirraa kan ka'e. Hayyee killeen akkas nu godhe. Jaartiin killee hoo maalitti jirti? Kunis dubbii jabdudha. Jaarsi gaa jaartii isaa qaceelchee akka feete akka ofiin feete namaan jechuu irratti gadhiisuun kun hoo maali? Dubbii akkamii dubbiin akkanaatu? Kun hundi waatu keessa jira. Dubbee isaa hoo maaltu jira kajaa'amu immoo gaafuma walitti dhufne barra jechuu barbaadeeti. Kanaaf warri fiidoon tun bira dhufte amma asirra deebi'ee sheer godha isaan biraan naagahaadhaan jechuu barbaada. Isaaniin waan hin jechuu barbaadu of dhibdeetu of rakkifta malee ofuma cinkita ni rakkataa of dhibda malee dhaloonni gartee waliin jiraachuu isaa hin oolu. Atuma abbaa salphinaa ta'a malee atuma abbaa rakkinaa ta'a malee atuma dhiphatee hogguu ishee hidda baasee malee dhalli iddoo addaan dhayitu hin qabduun jechuu barbaadan. Kanaaf wanti isaas baasu wanti eenyummaa isa daba dhalootatti yaatu kana hundumaa baasu sharrii gama gamaa ta'ee waan hin taane dhaloota idduutti facaasee narra dhaqqaban jechuudhaaf eegee isaa facaasaa akkanatti urgufataa fiigu kanaan waan jechuu barbaadu of dhiibdan of rakkiftu malee turti malee dhugaan tuni numa baati ni qallatti malee hanyincitu jedhanii miire. Kanaaf of hedduu sin rakkisinaadha. Maaf rakkoo ofumaa of naytu, maaf ofumaa cinqamtu, maaf ofiif rakkitu yoo ofirraatti dhiifte hoo maal taatu? Kana gooteef maaltu sii idama? Salphina yoo ta'e malee jechuun barbaada. Kanaaf waan akkanaalleerraa dhaabbadhaa jechuun hin barbaadaa jechuudha. Kana malee dubbii biroo manguddummaa takka Hamzee fi Kennaallee walitti fiduurra turre isa sanillee hanga danda'amutti yaalamee ture gama araaraa jechuudha. Haa ta'u namoonni achitti jiran hundee fi sooriin faanis keessa jiru hanga yeroo jalqaba dura dhufetti nulleen dubbiin lafaan fufuute maaliif akka nama hujii hin qabne dubbii malee jechuudha nu godhanitti jechuudha. Haa ta'u nu ammoo kadir qabnee bakka san keessatti yeroo teenya aarsaa goonee hujii qabnu itti dhiifne dhaloonni akka waliin fitiin jennee iddoo tanatti daadarkaa turree fi dhaloota walitti fayyisuufi malee nu dhaloota waliin fixuufi miti jechuudha. Warri akkasitti hubattanis dogoggortanii jirtanii jechuu barbaada. Maaliif jennaan beekaa yeroo ammaa tana dubbiin irra guddaan nama dhibti. Hanga feetee dhaloota kee walitti gartee fayyifachuuf yoo carraa'ite yoo rakkattee gartee jaalala dhugummaa saniin dhaloota kee walitti oofachuu yoo barbaadde immoo iddoo tanatti qomatamaas ta'uu dandeessaa jechuudha. Akka akkanan hin taane immoo isaan saniifis dogoggoratti jirtanii nu ifaajjaa jirruuf kadhama'aa jirruufis dhaloota keenya nagaan akka waliin jiraatu jaalalaan akka waliin jiraatuuf malee waan birootiif miti jechuu barbaadeeti. Achirrattis dubbiin nutti kaatee waa hedduu ja'amne dubbii saniif kar birootti tarkaanfachuu osoo hin taane irruma teenye hundumaafuu akka ta'utti numa finne. Haafin nu garuu araara san finnee jirra jechuu afaan guuttannee jechuu danda'uu baannus inni akka araaratti manguddoon sooris hundeenis haasonyee gama xumuratti ijoolleellee wal dhungachiifne gama tokkotti deebi'amee jira jechuu barbaade. Inshaallah araara dhugaadhaa, araara gartee haqaa, araara jaalalaa, araara gartee milkaa'ina qabu, araara gartee nageenyi dubbee isaa jiru rabbi haa godhu jenna. Asumaan yoo isaan manguddoon sobuuf haala san fidanillee kana jechuun maaltu fide jennaan suuraa isaaniirratti wantaatu harkeetu jira. Akka ulfinuma manguddootiif jechuu malee walitti qomii qaban takka keessatti ni mul'ata. Garuu haa ta'u waan kana gaa manguddoon itti dhuftee jirti. Ani yeroo duraatiifis yeroo hedduun hin dubbadha. Bishaan itti nannaquu fi gartee namoota itti dabalatanii waan kana fayyisuuf malee
dubbiin kennaan dalages dubbii hongan qabne waan ta'eef natti ulfaati. Garuu ulfaatus namni itti dhufe akka soorii qunfaanii amma dubbisan isuma faatu fixee nullee walumaan jirra inshaallah tanuma dhumtu rabbi nurraa haa godhu jechuu barbaadeeti. Walitti fayyifnee jirra jechuu barbaadeeti. Hanga agaa jechuun fakkeessuufis haa ta'u dhaloonni gaa dhalootatti fakkeessuun ammoo isumaaf miidhaa qaba. Isaanis warra fakkeessuu osoo hin taane warra dhugaa walitti gartee araaramu san nagaa dhugaadhaa ka dhalootummaa jaalala dhugaa san magarfatu rabbi isaan haa godhu jechuu barbaada. Kanaaf as keessa waan jiraa waan nu dhibe waan nu rakka dubbiileen ciccimtuun jirtu dubbii kennaa dhugaadha. Eenyu waliin Hamzee waliin walitti araarsanii jenne Hamzee waliin haayee wali fayyanii jiranii taan ammoo dhimma kaan dhimma badii isaatii fi kaan ani balleesseetiin jira je'eetii dubbatee jira. Egaa inni balleessee badii jalaa ba'e faatuutu jira saniisi. Akka Oromottis waan jettaniin isintu beekaa akka manguddottis waan jetteen isiitu beekaa jechuu barbaadeeti irra guddaadha jechuudha. Maaliif beekaa waan boodu sirakkaa amma firraa dubbachuun gaarii fi injaa. Kanaaf haalonni dubbiisanii waan na dhibeef waan na rakkeef keessa taa'uu fi hanga ammaan tanaa isinirraa turuu kiyya kana mude isa kanarraan ammoo wanniin gadi jabeessee jechuu barbaadu. Dubbii killee fi jaartiin isaatti jiran dubbii sirrii osoo hin taane rakkoo dubbii qabdu jechuudha. Dubbii dhaloota gargar fageessuu fi hammeenya dhalootummaa qofa hafarsitu. Kunis isaanilleen akka adabatanii kanarraan ammoo wantoota isiin dalaydu amma beeruusaa viidiyoota akkanatti ilaaleen jira yeroo arafee waliin haasawan waan isaan jechaa jiranii jechuudha. Ijoollee nagaan jaalalaan walitti galchine san dubbiin isaanii ammallee mana san keessa jirti jechuudha. Kanaaf bakka isaan jiran sanilleerraa haalli mijataa yoo ta'e maaliif ijoolleen ijoollumaallee qabaachuu dandeessi. Wallaalummaan jechuun itti fakkaatee karaa birootti waliin deemuu fa'aa dandeessi. Sababni maali? Waan dubbiin namaa keessa jijjiirtuufi jechuudha. Gadi fageeffattee jirtuu fi akka akkasitti gartee karaa biroottis waliin jijjiirraa hanga dandeenyetti anis irratti carraaquun kiyya hin oolu asumaan du'aa isin haa godhaa isiniin jechuu barbaade gama jirruun warroota seer-dhablummaadhaan dhaloota jibba idduutti facaasan haasawan taane ololoota jibbansaa fi gartee walitti akka hin dhiyaanne taasisaa deeman irratti immoo bakka jirru ajjeesaa deemuudhaatu nu barbaachisa. Nu dhaloonni wal malee waan qabnu hin qabnu kanaaf wal qabannee akka tabbaceenu jechuu barbaadeeti. Warroonni viidiyoon tun bira geesse sheer godhaadhaati jara kana biraanis naagaa waafii hin dubbadhe dubbii tanaan na dhibe dubbiin tun jajjabdu dubbiin tun ammallee akka isiin itti deemtu akka nama dhibu jechuudha. Kanaaf akka irraa of qusatanii namni kamuu hojii ni qaba. Hujumaata isaa akka geggeeffatuu fi dhaloonnis jaalala idduutti magarsuu bu'a qabeessaa jechuudha. Kaan ammoo na caalaa waa hubattu je'eeti. Maaliif quba qabdan je'eetiin amana waan ta'eef kanaaf sheer godhaa isaan birallee naagaa isiniin jechuu barbaada. Wanni hin dirqamee dubbii asirratti ba'ee fi egaa isinirraa baduu kiyya kana wal qabate wanti na bachiises haalota kanaa fi haalota dubbii tana keessa jiruuf akkaataa jechuun namni keenya keessa jiru irra guddaa namu wal arkaa jirra wal daawwachaa jirra jechuudha. Kanaaf haalonni keessa jiru san sirriidha. Lakkii sirrii miti. Haalota akkamiiti? Haalota nuuf hin malle gadhee jechuudha. Haalonni gadheen kun yoo dhugummatti deemte hedduu si rakkisa si jechuun si dhibaa jechuudha. Isa santu nu dhibee akkatti dubbannus hanga rakkannee ofii keenyatti cinqabnee cal jenneetu nam dhageeffachuu mudannuutti nu naqee jechuudha. Maaliif jennaani barri kunis bara beekaan wallaalaa ta'ee wallaalaan beekaa ta'e keessa jirra waan ta'eef haala kana mudannee kanaafuu isinis bakka jirtanii rabbi hammeenya dhaloota keenyarraa haa qabu du'aa godhaa warroota faallaa dhalootaa deeman jibba facaasan hammeenyaa fi cubbuu uuman kanaas iddoo dhaabbachuu qabna isiniin jechuu barbaadeeti. Bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii guddaa isinitti haa ta'u. Viidiyoo kanallee isinirraa waan hin badee jiruufiin yerootti ammatti qabadhee isinii dhiyaadhee jira ani yoomuun jira jechuu barbaadeeti. Isinis warra bara baraan waliin jiraatu rabbi nu haa godhu jaalala Oromootiin warra fuulduratti tarkaanfatu rabbi nu haa godhu. Dhalootallee dhaloota jibbaa fi dubbiin keessaa baddee jaalalaaf tokkummaadhaan
والقبته إجرته لقى وربنا واتاسسو إسان اللي ورا قرته ولا لما دوان هنتاني دلقن جتشودا جتشون وانتوتا وروتا وان هنتاني دلقن كنا إسان أفابيسسو ربنا أفابيسسو هكذا جتشو بربادتي خنافين الرانتن يعني كان في دوام كنا إسني كبدي إسني فجرا أما سدرا هجومان خينيا غرغدان اتفوفا warra dubbiitii miti warra hojii rabbii nu haa godhu asumaan wal quba qabaanne isiniin jechuu barbaadeeti nageenya rabbii bakka jirtanitti isin biraa jiraatu tokko rabbii isin biraa jiraatu isinis du'aayin teessaniin nu bira dhaabbadhaa warroonni du'aayin nu bira dhaabbachaa turtan akkasumas nu jajjabeessaa keessoonis yaadota gaggaarii fi yaadota jiru hunda gorsaas nu kennaa turtan fuula kanarraan galatoomaa isiniin jechuu barbaadeeti arra haara galfiillee ni qabna keessoo sitti ciccittoon akka natti mul'attu isiisan narakkuudhaan isinii kaase malee xiqqoo haara galfii akkatti qabamne san keessaa baane waan guddoo dalanya jirra jeetiin abdadha ammallee sichi warra waan itti dhufe hundumaa ofitee injifatee keessaa bahu rabbiin waa godhu nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu bakkuma jirtanii nagaannaa turaan isiniin jechuu barbaada sheer godha ammoo viidiyoo tana warrootaan maqaa dha'e kana biraanis naagayaa ammas viidiyoo birootiin walitti deebina hujumaan keenya hedduudha wanti itti jirrus guddoodha insha Allah fuuldura wal quba qabaanna isiniin jechuu barbaadeeti